Nagaan Ifaaraa Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota miidiyaa kiristaanaa har'a iddoo kanatti dhimma obboleettii keenya faarfattuu Altaayechiin wal qabsiisee jechuudha. Akkasuma mudannoo ishee guyyaa muraasaan dura ishee mudatan kana ilaalchisee haan faarfataa Joosiitu Jubaati. Akkasuma obboleettii koo faarfattuu Kibbinash taanaa jechuudha. Akkasuma ogeessaa miidiyaa hawaasaa fi barsiisaa kan ta'e Alamaayyoo Nagaash gidduu keenyatti argama. Sadi taanee egaati waan beeknuu fi eebba faarfannaa ishee guyyaa kaleessaa irratti ture waan laphee nu tuqee waan nutti dhaga'ame akkasuma sababa maaliitiif miirri akkasii akka nutti dhaga'amee fi waan sooshaal miidiyaa irratti haasa'amaa jiru mudannoowwan garaagaraa jechuudha. Dhugaa jiru kallattiidhaan isin biraan ga'uu jaallannee jirra. Hamma xumuraatti qophii keenya hordofaan wajjiniin tura. Jalqaba irratti ergaa kana waldoota gurguddoo magaalaa Finfinnee keessatti eebba CD faarfattoota hedduudhaaf taasisaa turan bira akka dhaqqabu nu gaha. Akkasuma dambalii faarfannaa faarfattoota afaan Oromoo birallee akka dhaqqabuuf sheer godha. Ergaan kun isaanii fi waldoota gurguddoo magaalaa Finfinnee keessatti eebba faarfannaa raawwatan wajjin dhimma wal qabatudha sababii ta'eef jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa irratti haasofna. Jalqaba irratti seenaa faarfattuu Altuu jechuudha. Altaayesh Galataa hamma tokko waan beektu odeeffannoo dhugaa fi qabatamaa gatii isheen faarfannaa keessatti baafte obboleettiin keenya Kibboonii itti dhiyeenyaan waan beektuuf waan beektu nuu qooddi. Sana booddee immoo tibbanaa maaltu ishee mudateree ergasoo kan jedhu odeeffannoo bal'aa isin biraan geenya jechuudha. Dhugaa jiru isin biraan geenya. Dhugaa kanaa fi taatee ishee irratti ta'ee mudannoo ishee irratti godhamee waan laphee keenya madeessee fi nutti dhaga'ame isin biraan geenya jechuudha. Hamma xumuraatti qophii keenya hordofaa. Sheer godhaa. Daqiiqaa 2-3 isin ilaanna jechuudha. Kanaaf sheera akka isin gootan kabaja guddaadhaan isin gaafanna. Reefuu nama muraasadha kan seenaa jiru. Nama 200-300 akka ta'utti garee garaagaraa irratti sheer godhaa. Ergaan kun namoota guguddoo biraa akka dhaqqabu jechuudha. Dhimmi kun baay'ee madaa namatti dhaga'amudha. Sababii ta'eef akka kanatti haasofna. Sheer godhaan isin jedha. Gooftaan isin eebbisu. Alex. Tolee biyya keessaa fi biyya bakkee kan jirtanii sagantaa kana kan hordofaa jirtanii karaa miidiyaa hawaasaadhaan kan hordofaa jirtanii hunduma keessaniif nagaa waaqayyo guddaan isiniif haa ta'u. Akkuma isin beektanii karaa miidiyaa hawaasaa Kiristiyaan miidiyaa kiristaanaa fi warri Kiristiyaan miidiyaadhaanii dhimma obboleettii keenya faarfattuu Altaayechi Galataa jala buunee hordofuudhaanii akka miidiyaattiin wantoota ishee wajjin wal qabatanii isin biraan ga'uudhaaf akkuma waadaa seenne kuno namoota kabajamoo obboleettii keenya faarfattuu Kibbee obboleessa keenya faarfataa Joosii abbaa Kiristiyaan miidiyaa jechuudha. Isaa wajjiniin saayitii kana dhimma kanaaf onlaayinii seenneeti jira. Isinillee waan isin gochuu qabdanii obboleettii keenya kanaaf jaalala keessan agarsiisuu waan isin ittiin mul'isan tokko sheer godhaatii gaaffiiwwan muraasa sammuu namoota keessa jiranii isaan irratti dudubbanna waan ta'eef amma sanattiin immoo isin sheer godhaatii nu deeggaraa. Dhimmi kun namoota gurguddoo bira ga'uu qaba. Waldaa kiristaanaa bira ga'uu qaba. Dhaabbattoota garaagaraa bira ga'uu qaba. Kanaaf sheer godhaatii nu deeggaraa isiniin jenna. Kallattiimaan gara sagantaatti darbuun dura sheer godhaa isiniin jenna. Eebbifama. Daqiiqaa 2-3 isin ilaanna. Kanaaf kana gidduutti garee garaagaraa irratti sheer godhaa. Biliis kabaja guddaadhaan isin gaafannaa sheer nuuf taasisaa. Sagaleen keenya hin dhaga'ama yoo ta'e nu beeksisa. Komentii irratti jechuudha. Akkasuma yoo sagaleen keenya hin dhaga'amus ta'e piik nu godhaa yookaan cheek nu godhi. Komentiin nutti mul'ataan jiru waan ta'eef hin dhaga'ama yoo ta'e hin dhaga'ama jedhaatiin nu barreessaa akkasidha eebbifama nu barreessame. Kibboo nagaa fakkiime. Tole sheer godhaa gooftaan isin eebbisu. Amma isin sheer gootanitti Kibboon nagaa isin gaafatti faarfannaa daqiiqaa muraasa duwwaadhaaf isin dhaggeeffannaa daqiiqaa 2-3 waan hin caalle okay sagaleen keessan dhaga'amaa jira. Gooftaan isin eebbisu maartii gooftaan isin eebbisu Kibboon nagaa isin gaafatteetu bal'inaan gara qophii keenyaatti seenna jechuudha. Ammasitti sheer godhaa like godhaa.
Tole hunduma keessan nagaan gooftaa bakka jirtanitti isiniif ta'u jecha an faarfattuu Kiristaanaati. Akkuma boloonni koo jedhanii dhimma itti dhiyeenyaa qabannee yaadnee jirra nu hordofaa isin gooftaan isin eebbisu sheer godhaa nama 60 irra reefu ga'a dabalaa sheer godhaa ammasitti daqiiqaa 1-2 faarfannaa kana isin gaafata isin affeerra. namni dhibbi tokko seenuu qaba kanaaf nama dhibba tokko bira akka ga'uu fi nam tokkoon keessanii sheer godha amma nama 60 olti online irra jira namni dhibbi tokko seenuu qaba kanaaf sheer godha hundi keessanii sheer godha ishee Share bos ya tuh katanya buka semua itu apa juga mari sama Tole gooftaan hundumaa keessanuu isin eebbisu sheer godhaa haasaa keenya anyway nu hin jalqabna isin sheer gochuudhaan namoota bira ga'uun irra jiraatu biraan dhugaa namoonni haasaa keenya keessatti itti dabalaman haa dhufan jechuudha warri hanga ammaatti daawwachaa kallattiidhaan hordofaa jirtan baga nagaan dhuftan isin jenna baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajna dhimmi kun dhimma ijoo guyyaa kanaati jechuudha dhimma bubbuluu hin qabnedha. Odeeffannoo sirrii odeeffannoo qabatamaadha kanaaf waan furmaata itti laachuun nurra jiraatu akka nama tokkootti itti laachuudhaa fi kaayyoon sagantaa kana qopheessuu keenya yookaan kaayyoon kaameraa keenya sirreessina kaayyoon laayivii kana qopheessuu keenya odeeffannoo sirrii akka qabaatanii fi faarfattuu Altaayesh Galataa wajjin waan wal qabatu waan qabatamaa dhiyeessuu fi akka ishee sappoort gootaniifidha. Kanafi kan akkasiin hubattan barbaanna kallattiidhaani kibboonii waa'ee faarfattuu Altaayesh Galataa wajjin wal qabsiisee waan jiru jechuudha. Odeeffannoo waan tokko tarii waan isin hin beekne tajaajila ishee keessatti dadhabbina isheen dadhabdee fi gatii isheen baaftee akkamitti gara gooftaatti illee akka dhuftee waan tokko isin biraan geessi sana booddee gara ijoo keenyaatti darbina kallattiidhaan kibboottiin isin dabarsa. Tole haa ta'uutii waa'ee buleetti keenya Altaayee dubbachuudhaaf iddoo kana jirra. Altaayeen eenyudha? Isa jedhamuuf
arrawaan tokko qabannee dhiyaannee jirra. Altaayeen nama jabduu faarfattuu nuyi qabnu keessaa ishee tokkodha. Namni hundumtuyyuu si fuulduraan goru eenyuyyuu danda'ee isa jedhu kana faarfannaa kana kan hin faarfanne hin jiru, kan ittiin hin jajjabaannes hin jiru, kan isa dura dhaabbateetti kana itti faarfachaa kanarra hin geenye nama muraasadha jedhee yaada. Haa ta'uuti Altaayeen an kanan ishee wajjin walitti dhufee ol bare bara 2000dha. Bara 2000 dura garuu faarfannaa ishee nan ishee beeka, faarfannaa ishee nan kadhadhaa, faarfannaa ishee nan jajjabaadhaa. Kanaan ishee bare garuu 2000dha. Isan isheerraa dhagee 2000 dura gaafan ishee gaafadhu maatii gooftaa hin amanne gidduutti gooftaa akka amante abbaan ishee ituu gooftaa hin amanin illee gara gooftaa akka deeman natti himtee jirti. Haa ta'u Altaayeen yeroo gara gooftaa dhuftee qaroon ishee mirgaallee akka hin argine natti himtee jirti. Iji isheen mirgaan kuni hin argu ture, namatu qaba ture, qabaadhaan deemti turte. Biyyatti gooftaa fudhatte sana keessaatii gara biyya Damdooloo magaalaatti yeroo dhuftu akka karaarra teessee illee kadhachaa turte. Namni saantiba akka kennaafi ture, qarshii akka laachaafi turan natti himteetti. Yeroo sadiif iji ishee mirgaa kun opereeshinii ta'ee waldaa guutuu wangeelaa lakkoofsa lammaffaa Damdooloo keessa jiran achumaan Altaayeen baay'ee galateeffatti. Isaan kana akkamsiisee yeroo sadiif qaroon ishee kun opereeshinii ta'ee kan inni lafa arguu danda'e jechuudha. Kanuma hundumaa baattee garuu si fuulduraan goru eenyuyyuu danda'e jechaa faarfachaa ba'aa kana hundumaa baattee nama har'a geesseedha. Nama jabduu, nama qaroon koo arguu dide jedhee gooftaarraallee hin deebine, namni leelee nama gooftaarraa hin deebiin har'a ga'eedha Altaayeen. Haa ta'uuti bara 2000 akkamiin ol barte yoo jettee ani gimbiin jiraadhan ture. Akkuma kana boqonnaadhaaf kiramti gara kanaan dhufe. Yeroon dhufu isteejii tokko irratti wal argine, waaqeffannaa irratti wal argine waliin turre. Obboleessa koo biraan dhufe an gara kana mucaan kun na biraa turtu har'a naaf kenni na biraa bultu ittee obboleessa koo gaafa kadhattu bira buli bakka jedhee ishee biratti na dhiisee deeme. Gaafa sana galgala walii wajjiniin faarfachaa kadhachaa bulla jennee ishee bira ture. Haa ta'u garuu halkan keessaa gara sa'aatii 8tti qabamtee baay'ee dhukkuba jabaa dhukkubsattee bira bulee borii isaa gara mana kootti deemuuf kanan turellee bultii 14 ishee bira taa'ee dhukkubsachisee. Ani immoo yeroo sana amma kanas hin ga'u, gadi hin baatu, ol hin littu, hin dandeessu hin kaatu, ofii koof gattaa'een na qabadhu jedheen dugda kootti baadhee gadi baasee ol deebisaa ture. Naa obboleessa koof hiriyaan obboleessa kootii dhufanii na gargaaranii mana yaalaatti ishee geessanii. Yeroo isheen fooyyee godhattu naannoo kana hin jiraadhu ture yeroo sanaa gara Gimbiittan deebi'ee. Haa ta'uuti maal jechuu barbaadde yoo jettan hamma guyyaa irraatti Altaayeen dhukkubaan gidirfama namarra ga'eedha. Ba'aa dhukkubaa baachaa guyyaa tokkoyyuu boqonnaa hin argatin, nama gooftaa isaa lafa hin kaa'in faarfannaa hojjetee dhalootaaf dhiyeessaa jirtudha Altaayeen. Kunis hin darbee kufaa ka'aa waan meeqaan miidhamaa yeroo sadiif qoricha nyaachisaniiru, qoricha nyaatteetti. Hundumtuyyuu hin darbee bara dhiyoo kana keessa Altaayeen sadhumaa sireetti galtee madooftee amma raammoon dhanna ishee keessaa yaa'utti miidiyaa garaagaraatti argaa turtanii. Sadhumaati yeroo jedhametti Waaqayyo immoo lubbuu isheetti deebisee
amma mataa isaa faarfannaa amma hojjetti kana keessatti Altaayyeen mormi see madaa'ee madaa baattee madaa akkamii namni dubbachuu hin dandeenye baattee faarfannaa lakkoofsa 5ffaa hojjettee dhalootaaf kan dhiyeessiteedha. Altaayyeen nama akkamiiti yoo jettee nama gidiraa ulfaataa baatee ergaa guddaa dhaloota biraan ga'aa jirtudha. Isiniin jechuu barbaada. Waa kibboo gooftaanii ishee eebbisu konneekshiniif sagalee sirreessaa waan jedhu argaan jira. Nama hunda biratti isin rakkisaa jira yoo ta'e koomentii irratti nu barreessaa. Sagaleen keenyas dhagaamaa akka jiru baay'ooliin keessan nutti himaa jirtu garuu ammas dabalaati sagaleen keenya yoo hin ciccita ta'e nutti himaa. Obboleettii koo kibboo waaqayyo guddisee ishee eebbisu maaliifan waa'ee altuu akka isheen dubbattu isiniif qabannee dhiyaanne seetanii si'a hedduu namoonni keenya hawaasa keenya keessatti jechuudha waa'ee dadhabbinaa akkasuma gatii mana waaqayyoo keessatti walii keenya ummataaf baafnu akkasuma tajaajila keenya keessatti baasnu nuyi baasnee dubbachuu irratti waa'ee walii keenyaa dubbachuu irratti rakkina guddaa qabna. Kanaaf obboleettiin koo kibboon immoo ishee wajjin walitti dhufeenya sababii qabduu fi yoo isheen dubbattee nu caalmaa isheerraa odeeffannoo guddaa argattaniif jedhee sababii namanuu fi dabalataan egaa obboleettiin keenya altuuni waggaa dheeraa ijoollummaa keenya kaafnee faarfannaa isheedha kan nuyi dhaggeeffataa guddannee waggaa dheeraa amanamummaadhaan dadhabbii dhufu qormaata dhufu hundumaa dandeessee mana waaqayyoo keessatti nama umurii ishee fixxeedha. Harka caalmaa rakkattus mijatuufis mijachuu baatuufis yeroo argattus yeroo dhabdus mana waaqayyoo keessa nama gar tokkotti hin gorree nama gatii gurguddaa baasaa turteedha. Yaada maatii isheerraa jalqabee hawaasa hin amanne keessatti waldaa kiristaanaa keessatti nama waaqayyoof of kennitee tajaajilaa turteedha. Si'a 3 ol isin ilaalaa si'a 3 ol eenyutu dhuguma hawaasa keenya keessaati eenyutu wangeela kanaaf si'a 3 mitiiti si'a 2 qoricha nyaachifamee jira. No isheen garuu sababii Kiristoos hin labsitee fi sababii hojii wangeelaa kana hojjettee fi si'a 3 ol qoricha nyaachifamtee jirti. Namni kun nama amantoonni seenaa ishee kana sirriitti beekuu fi seenaa ajaa'ibsiisaa ta'e galmaa'uu fi qabu sappoorti gochuu qaban turte. Hamma har'aatti albamii faarfannaa 5 ol nu biraan geessee jirti. Albamii faarfannaa 5 fi faarfannaa singilii garaagaraa jechuu kooti. Ilaalaasin hamma albamii faarfannaa 4 maxxansitee nu biraan geessutti Altaayeech rakkina gurguddaa dabarsite. Isa 5ffaa kana immoo nu biraan ga'uudhaaf dhukkuba hamaa keessa taatee hamma qaamni ishee balaa hamaan irra ga'utti rakkina hedduu amma dabarsitutti hamma namoonni isheerraa baqatanitti seenaa gurguddaan isheerra ta'ee isheen mana waaqayyoo keessaa hin ba'u jettee gatii baasuudhaan faarfannaa ishee isa 5ffaa kanas nu biraan geesse. Itti dabaluudhaan wantiin jechuu barbaadu obboleettiin keenya Altaayeechi erga morma ishee dhukkubaa ture reefuu ji'a 3 guutti erga yaalamtee jechuudha. Kanaan dura utuu dhukkuba kana baattee jirtu erga qaamni ishees baay'ee miidhame erga ji'a hedduu ciisaa turte booddee jechuudha. Dhukkuba kana baatteetu faarfannaa albamii 5ffaa kana maxxansitee isin biraan geesse. Yeroo dheeraa itti fudhate jechuudha. Waa'ee kanaa ana caalmaa kibboon sirriitti beekti. Suuraa isaas barbaachisaa ta'e naanii isa ishee dhukkubaa ture akkamitti yaala baqaqsanii yaaluu akka isheen goote x-ray kanaafi viidiyoonis suuraanis jira jechuudha. Sana isinitti agarsiisuu dandeenya. Egaa hamma kana ergasiin hin jenne Altaayeechi waggaa hamma kana gara waggaa 25 oliidha. Gatii baaftee mana waaqayyoo keessa tajaajilaa turteetti. Hamma kana dadhabeera narraa fagaateera miilla kootiin hin deemu beeleera dheebodheera utuun jedhin baadiyyaa magaalaa keessa gatii baaftee nama tajaajilaa turteera. Baay'ooliin keenya faarfannaa isheetiin eebbifamneerra dhukkuba keenya fooniif hafuuraarra fayyineerra gara mootummaa waaqayyoottis dabalamneerra. Haa ta'utii albamii ishee 5ffaa kana ilaalchisee maaltu mudatee yoo jettani
albamii ishee shanaffaa kana hojjattee itti dadhabdee utuu dhukkubsattuu gatii gurguddaa itti baaftee istiidiyootti ji'a hedduu deddeebiteetu faarfannaa ishee kana gara xumuraatiin geesse. Achii booddeesi faarfannaa ishee kana gara xumuraatiin erga geesse booddee akkuma nama kamii waldoota beekamoo keessatti waldoota sabni keenya hirmaachuu danda'u sabatti dhiyoo ta'ee namoonni hedduun itti argamanii eebbisuu fi danda'anitti akka nama tokko gaafattee turte. Haa ta'utii garuu isaan accept ishee gochuus hin dandeenye. Even sagantaa qopheessuu fi support gochuu mitiiti. Ofii isaaniitti silaa beekanii nama kana baasii ishee barbaachisu cover godhanii fi keessumaa waldaa isheen miseensummaa keessatti guuttee jirtu keessatti baashee baatanii fi sagantaa kana support godhanii meeshaalee ishee barbaachisu mijeessanii fi qopheessanii kan gargaaruun irra turanii sagantaa dhoowwachuu birayyuu immoo darbee jechuudha. Yeroo ma ishee haasofsiisan iyyuu namoonni hin laatiniif baay'eedha. Kana jechuun baay'ee hangam akka cimaa ta'e akkasiin hubattanii barbaada. Waldoota gara biroos dhaqxee haasofsiifteetti. Waldoota si'a hedduu faarfannaa faarfattoota Oromoo kana warra humna qabanii, warra ammallee beekamtiirra jiranii, warra dargaggoota ta'anii, warra waa maxxansuu danda'anii, warra oolmaa yookaan biddira namaa deebisuu danda'anii qopheessanii warra turan bira jechuudha. Isaanis egaa tarii oolmaa nu deebisuu hin dandeessu, tarii waan akkasii jedhanii waan biraa yaadanii haa ta'uu nuyi waan beennu isinitti himna. Kana fedhaniitu isaaniin dhoowwatan. Kaan isaanii immoo si'a 5 si'a 4 ol itti deddeebitee gaafatteetu ishee keessummeessuu iyyuu didan. Achii booddee carraan isheen qabdu maal gochuudha? Waldoota gurguddoo afaan Oromootiin konsertiin faarfannaa fi eebbi faarfannaa keessatti qophaa'aa ture kan isin beektan gaafattee sababii isaan simannaa gochuu fi didanirraa kan ka'e waldaa gara biraa baay'inaan namoota 200 hin guunne keessatti faarfannaa ishee albamii 5ffaa eebbisiifte. Guyyaa kaleessaa gaafa achi turree miirri addaa nutti dhagaamaa tureera. Baay'ee nutti dhagaamaa tureera. Aaltuuni faarfannaa ishee kana yeroo eebbisiiftu even beeksisa t-shirtii uffatanii beeksisanillee jechuudha. Akka namoonni isheef hin beeksifneef illee dhiibbaa guddaan tureera. Namoota akeekkachiisaa turaniiru, doorsisaa turaniiru. Kana kan godhu immoo namootuma isin beektan, namootuma ofii isaaniitiis bukoo gurguddaa mana keessaa qaban isaaniidha. Dabalataan tajaajiltoonni saganticha irratti argaman illee hamma guyyaa kaleessaa sa'aatii 6tti si bukkee jirraa. In dhufnaattiin jedhaniitu sa'aatiin 6 gaafa ta'u keessumaa poosterii irratti kan ba'an keessa namooti muraasi kaan bilbila isaanii cufatanii sagantaa waldaa biraa deeman. Kaan isaanii immoo ganamummaa kaasanii bilbila isaanii cufatan argamuu dhiisan. Miira hammamii akka namatti horu laala. Maal akka namatti dhagaamu. Keessumaati altaayechi koo nama iddoo kanatti eebbisiisuun isheef maluyyuun turre. Waldaa gurguddaa beekamaa afaan Oromoo jennee isaa namoota hedduudhaaf warra eebbisiisan biratti isheef kan gaafatamu iyyuun turre. Isheen madaalu. Isheef koo miiliineema addaraashiitti isheef eebbisuutu nurrayyuu ture. Sooressoonni Oromoo sooressoonni gooftaa Yesuus hin qabanii maaliin sappoortis goonedhanii iyyafatanii kan ishee gargaaruun irra ture ishee. Haa ta'uti garuu kun hundumtuu hin taane sababa isaa adeemsa keessa isinitti himna. Kanatti aansee waan xinnoo tarii waan keessa ishee bubbulee akka itti dabaltuu fi kibboodhaaf carraa laannaa achi Alexis waan isatti dhagaame dubbata. Itti fufnee kallattii himaan waluma wajjin turraa sheer godhaa gidduudhaanii laayik godhaa sheer godhaa keessumattuu waldoota afaan Oromootiin magaalaa Finfinnee keessatti tajaajilan keessumaa konsertii faarfannaa sirriitti si'a hedduu irra deddeebiidhaan qopheessaa warra turan biraan ga'a. Akkasuma dambalii faarfannaa faarfattoota afaan Oromoo biraanis ga'a. Dhimmi kun isaanii wajjinis wal qabata. Sababiin isaa faarfannaa namoota hedduu yeroo eebbisanii sagantaa irratti himameetu sappoorti godhaa jedhameetu duukaadhaan eebbisna ture. Isa kana garuu abbaan kana namni ittiin jedhan jiru. Koree dambalii faarfattoota wangeelaa faarfattoota afaan Oromoo keessaas nami irratti argamee hin jiru. Sababii maaliitiif kun? Gaaffii guddaadha. Kanaaf isa kana kibboonis ittaansitee yaada isheetti dhagaamu hin dubbatti. Alexis ittaanee hin dubbata. Jara kanarraa deebii barbaanna nuun.
jara kanarraa deebii barbaanna. Dambalii faarfannaa faarfattootaa wangeelaa afaan Oromoo akkasuma waldoota magaalaa Finfinnee keessatti konsertii faarfannaa irra deddeebiidhaan faarfattootaaf qopheessaa turanirraa sababa isheen maal gooteef sababa isheen maal balleessiteef deddeebisanii mankaraarsaa rakkisaa akka turan deebii quubsaa barbaada. Sababiin isaa ni yaadattu yoo ta'e kanaan dura faarfattuun afaan Amaariffaatiin faarfattu tokko waldaan guutuu wangeelaa qaxanaa hulattii sagantaa dhoowwatanii jennaanii sagantaa na dhoowwatanii haqeeraa jettee dubbatteennanii itti girrisanii sooressoon isaanii gargaaranii guyyaa tokkotti rakkina isheen hin beenne keessaa kaasanii sadarkaa nama guddaarra ishee kaa'anidha. Altaayechi faarfattuu altaayechi isheedhaa gadi miti. Isheedhaa ol gatii wangeela kanaaf baasteetti isheedhaa ol dheebotteetti daarteetti mankaraarteetti rakkina hedduus dabarsiteetti kan ofii isheetii namatti hin himanne dadhabbii hedduus dadhabdeetti tajaajilaafis jettee miilla ishee duwwaa deemteetti. Kanaaf isa kana akka isin dhukkubu barbaan akka isin dhukkubu miirri kun akka isinitti dhagaamu madaan kun akka isinitti dhagaamu barbaan. Kanaaf kibboon taansitee waan isheetti dhagaame dubbatti achi Aleksii itti darba jechuudha. Eeyyan gaa altaayyeen akkuma amma haasa'amaa jiru akkuma dubbataa jiru kan isheen baramma kanaa jiraatti mana Waaqayyoo keessa malee iddoo kamiyyuu miti. Eessattiyyuu yeroo isheen dabarsine mana Waaqayyoo keessattidha. Tajaajilli immoo baay'ee ulfaataadha. Tajaajila jechuun baay'ee ulfaataa. Altaayyeen nama miila isheen sa'aatii 8 deemee sa'aatii 6 deemee tajaajilaa turedha. Gatii guddaa nama kaffalteedha. Amma guyyaa irraattis immoo dhukkubsattees waan meeqa taatees nama tajaajila ishee hin dhabne itti fuftee jirtudha. Anamma kaleessa akkuma obboleessi koo Joosiin jedhee kaleessa baay'ee mabaqqa baay'ee keessi keenya nu cabe bakka waan hin dubbadhus na wallaalee tokko namootatti gaafan bilbilee fi dhimuu fi yaalu eessatti iddoon eebba isheetii naan jedhu kellaadhaan jedha. Kellaan baay'ee fagaataa moggaadha waan ta'eef maal kun nurraa fagaata kaa achi maal dandeenyeen dhannu maaliif achitti gootanis maaliif as hin bunne iddoo namoonni keenya jiran jedhu waan an deebisuun wallaalaan ture. Yeroon iddoo isheen itti qopheessite sana deemu an kaleessumaan seenee Waaqayyo sana eebbisuu jechi sana baay'een isaan galateeffadha. Kaleessa yeroon achi seenu neegnee kan altaayyee fi neegnee waan dubbadhu nan wallaalee altaayyeen natti deddeebitee maaloo na gargaarii na bira dhaabadhu kottu etteennaan mitian akkuma nama tokkoon iyyaafadhee guyyaan eebba keetii yoomidha jedhee gaafataan ture. Natti himtee gaafa akkasiitii naaf argami maaloo gaafa isheen jettu akkuma nama tokko sagantaan qaban turean naatti sagantaan qabaa hamma naa danda'ametti ganama tajaajileen isa guyyaa itti meeman dhufa jedheen karaatti darbee mana achi ga'ee kaleessaa jechuudha. Innaa yeroon achi ga'ee jedhu Waaqayyo isaana eebbisuu namooti tokko argamanii ishee bira dhaabbataniiru. Inni jechuu barbaadu altaayyeen yerootti kottaa na bira dhaabadhaa na gargaaraa ittuyyuu hin qabdu. Maaliif jennaan waggaa amma kanaa sireerra turte altaayyeen. Sireerra ciisaa turte. Baay'een keessanii miidiyaatti dhageessaniittu argitaniittu kan gargaaraa turtanis jirtu. Sireerra turte. Nama faarfannaa hojjetee dhiyeessuyyuu miti. Nama faarfannaa dhalootaa kana ergaa qaba jedhee dhiyeessuyyuu hin turre. Ani baay'ee jireenyi koo miidhameera ofin gargaara ofittan deebi'a itti miti waan argattu of bira dabarsite isa namni ittiin akka isheen gargaaramtuuf isheetti kennu of bira dabarsite istiidiyootti kaffalaa faarfannaa hojjettee egaa akkuma ammoo obboleessi koo Joosiin jedhu wantooti dhaga'amu bakkee kanaa namatti hin tolu. Namni guutuun kamiyyuu hin jiru. Guutuun kamiyyuu hin jiru. Qulqulluun kamis immoo hin jiru. Namni jabaan kamiyyuu immoo hin jiru. Namni kamiyyuu dadhabaadha. Namni kamiyyuu kufaa ka'aa hir'ina qabaachuu dandeessi, dadhabbii qabaachuu dandeessi, wallaalummaa qabaachuu dandeessi. Waldaan kiristaanaa nuuf maatiidha.
waldaan kiristaanaa kan keenya nuyis kan isaaniiti qabeenyadha. Qabeenya keenya isin erga nuun jedhanii gorfachuun beekamuu wajjin haasa'uu bira dhaabbachuun dirqamadhaan jedhan. Isheen gadi qabaattis amma namoota beeksisa hojjetaniif kanallee dhorkanitti maaliif maal gooteeti Altaayyeen maal goote isa jedhamutu gaaffii nutti ta'e. Wayyaa uffattanii tiishartii uffattanii baatan kana akkas gochuu keessaniif hin adabamtu waldaatii ari'amtu jedhu maaliif maaltu ta'eennaani dhukkubsataan hin jaallatamu namni yoo huqqate hin jaallatamu bara amma kanaa gatii kaffaltee dhumni ishee Altaayyeen akkas taa'ee ta'e anoo bor gaafa humna dhabu gaafa dadhabu yoo fayyaa dhabe bor har'a yeroon dubbachuu danda'u yeroon fiiguu danda'u yeroon tajaajiluu danda'u jaallatamee boru yoon dhukkubsadhee siriitti galee hin jaallatamu taanaan hireen komaa hin akkamittan dubbadha. Naa baay'ee nama dhukkubaa baay'ee ulfaataadha. Maaliif akka ta'e gaatta deemnee ma ilaalla hundumti keenya iyyuu isiniin jechaa ulfaadhaa. Aleksiinaa dubbatu amma. Tolee baay'ee waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Yeroo keessan kennitanii riilii gaaffiin baay'een ka'aa ture. Galgala maaliif hin seenne jettanii garuu galgala seenuudhaaf dirqama obboleettii keenya faarfattuu kibbineeshiin itti dhiyeenyaan dhimma Altaayechiin sababa beektuu fi sababa guyyaa ishee immoo guyyaa argachuun sababa dirqama ta'ee fi guyyaa seenne malee baay'ee keessaniif yeroon kun akka mijataa hin taane ni beekna. Jalqaba irratti wanta dubbachuu barbaadu amma nu biraatti lafti galgala ta'aa jira. Nu biraatti lafti galgala ta'aa jira. Galgala ta'aa jira jechuun maal jechuudha? Aduun lixaa jirti jechuudha. Aduun lixaa jirti jechuun immoo maal jechuudha? Aduun kun takkaa lixxeennaanii lafti kunis hin mul'atu wanti jala jirus hin mul'atu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dirqama lafti kuni fuudhaa fi aduun jiraachuu qabdi jechuudha. Aduun maalidha jechuudha? Hangafadha jechuudha. Maal jechuun barbaade yeroo ammaa kana akkuma hundumti keessan beektanii gidduutti garuu dhiifaman sin gaafadha. Ergaa kana namoonni faarfannaa jaallattanii faarfannaan kanaa booda taafuuf jettanii ergaa kana namoota biraan sheer godhaatiin uf ga'a. Obboleettiin keenya faarfattuu Altaayechi hangafa faarfattotaati. Hangafa faarfattoota hundumaati. Ishee jalaatii seerri kun akkasitti badee kabajni kun akkasitti badee faarfannaan ishee harkatti badee jechuun dhaloota booda jiruufis kan caalu badaa deemaa jechuudha. Arra faarfannaa eeggannee ol kaachifannee ittiin waaqayyoon faarfachuu fi dhaloonnis hojii faarfannaa kanatti dhufuudhaa fi dirqama hangafni kabajamuun dirqama ta'a. Egaa mata dureen faarfannaa ishee in darbaam jettee kan isheen baafte kuni dhuguma mootii gaafa ilaallu haalonni amma jiranii fi jireenyi ishee gaafa wal bira qabnu dhuguma hin darba jetteetu mata duree kanaa fi albeemii kanaaf mata duree laatte jechuudha. Akkuma nida baay'een keenya isinii barreessine akka carraa ta'ee ishee wajjiniin interviyuu karaa bilbilaa goonee tan turre Altaayechi faarfannaan kee akka kanaatti hin turre namoota baay'eetu si eegaa ati faarfattotaa fi hangafadha. Faarfannaa kee immoo nama biyya keessaa fi biyya bakkee namoota biyya Ameerikaa ardii Awurooppaa irra biyya hundumaa jiraatantu si beekaa. Ati garuu waldaa namni baay'een illee hin beeknetti lafa fageenya irratti dhuftee eebbifachuun kun maaliif ta'ee jennee gaaffii ishee gaafannee turre. Gaaffii keenyaa fi tartiibaan isheen illee deebiin ulaattee turte. Akka fakkeenyaatti maqaa waldootaa hin dhoofnu waldaa akkasiin gaafanne jennaan waldoota kana hundumaa gaafanneetu turre. Haa ta'u malee deebii koodhaa fi namni deebinaan gaaffii koodhaa fi nam tokkollee deebinaaf hin laanne. Osii beetil isaan isiniin jecha amma walumaa galattiin wanta nuti dubbachuu barbaanne isa kaan baay'ee isaa obboleessi keenya faarfataa Joosiinis faarfattuu kibbineeshiin dubbate. Egaa dhiifama guddaa normaaliin xumura konneeshinii xiqqoo nu rakkisaa jirra. Garuu wanta gaaffii sun gaafataa jirtanii fi maaliif faarfannaa ishee suni waldaan kiristaanaa ni biizneef kan jedhuu fi waldaan kiristaanaa akkuma jalqaba isiniif kaasne waldaa kiristaanaaf gaaffii guddaa dhiyeessitee fi turte waldoonni gurguddoon gaaffii isheen dhiyeessitee fi haalaan fudhachuu hin dandeenye jechaadha. Obboleettiin keenyas abdii kutachuudhaan even amma yaada ishee waan hamaa keessa galchituttiin of murteessitee turte garuu waaqayyo gidduu galeetiin waldaa guutuu wangeelaa kellaa gafarsaa kellaa
tole akka jedhaniif waaqayyo isaan keessa goreeyyuu achiin isaan ishee gargaare malee haalli ture gaarii hin turre jechuudha. Akkuma jalqaban dubbadde gastaawusiitti dhiyeessutu hin taane altaayyechiif kan malu dhugaa dubbachuudhaa fi sarpiraayizii addaa konkolaataa wantoota kanaa oliitu godhamuuf maleef maaliif akkas ta'e kan jennu immoo yeroo baay'ee bara kana keessa wanti bade jalqabumaa kaasee hangafatu quxisuu ta'ee quxisuun immoo hangafa ta'e. Utuu kun hin sirratiin garuu waldaa kiristaanaa keessattiin deemsi jiru amma waldoonni kiristaanaa nu dhaggeeffachaa jirtu dhaabbattoonni garaagaraa nu dhaggeeffachaa jirtu nana mana kana wantoonni kun utuu tooratti hin deebi'in wal qooduun utuu hin deebi'in tartiiba wantoonni nu tartiiba utuu hin galiin faarfannaanis ta'e lallabnis ta'e raajummaan keenyas faayidaa hin qabu. Inni duraa Kiristoos akkuma mataa waldaa kiristaanaa ta'e nuti immoo Kiristoos jaalala ta'e kana ofirraati waldaan kiristaanaa jaalala taate mul'isuutu irraa eegama. Kiristoos dadhabootaaf dhufe. Waldaan kiristaanaas dadhabootaaf dhaabachuu qabdi. Kiristoos warra fira hin qabneef dhufe. Waldaan kiristaanaa warra fira hin qabne, warra dandeettii hin qabne, warra miidhaman, warra haalli dagatee bira dhaabbachuun dirqama isheedha. Kiristoos ikkoo warra sooreyii biran dhufneem, warra makiinaa qaban biran dhufneem, warra beekamtii gurguddaa qaban biran dhanneem. Waldaan kiristaanaa yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuudhaaf namoota beekamtii qaban, namoota dhageettii qaban bira dhaqaa jirti, namoota fira qaban bira dhaqaa jirti. Isa kana koo gooftaa Yesuus akka jedhee dubbateen isin jedhee gaafa cidha qopheeffattan namoota sooreyii akka keessan namoota deebisanii kennuu danda'an isaanii waaminaa jedhe. Isa kana warrumti biyya lafaa yoo hin godhu isaan kana hin waamina yoo kana godhan isiniif bu'aa maal qaba jedhe. Isin akkam gochuu qabdu ittiin jedhe waldaa kiristaanaanii isin gaafa cidha qopheeffattan namoota harka qalleeyyii namoota dadhaboo waamaa jedhe. Eeyyee yaa kanaafi wangeelli waldaa kiristaanaa keessatti lallabamuun dirqama ta'a. Wangeelli akkamitti lallabama kan jedhuuf jireenyaan lallabamuu qaba jechaadha. Egaa gara xumuraatti gaafa dhufnu akka faarfattoota afaan Oromootti dhaabbanni guddaan dambalii faarfannaa jedhamu tokko hundaa'etu jira. Dambalii faarfannaa maal godha kan jedhuu fi tokkummaa faarfattootaa hundeesseetu faarfattoota walitti qabee lafa rakkinaatti lafa gaarummaatti nama hundumaa qixa isaan barbaachisurra hiriirsee wal deeggaruudhaaf hundaa'ee ture. Garuu kaleessa wanti ta'e faallaa ture. Faarfattoota keessaa even poosterii irratti ba'anii namootni hanga xumuraatti ishee eeganii gaafa sagantaan sa'aatii 7 booda jalqabu silkii irratti cufatanii obboleettiin keenya abdii kutannaaf boo'ichaaf akka hin saaxilamtu namoonni godhan baay'eetu jira. Faarfattoota keessaa even warra poosterii irratti ba'anii jechaadha. Isin dhaggeeffachaa kan jirtanii booda dhimma kanaaf deebii hin laattan taanaan keessa seennee tokko tokkoon kan itti deemnu ta'a. Kanaaf dambaliin faarfannaa geggeessitoonni dambalii faarfannaa waldootiin kiristaanaa dhimma ta'e kanarratti ariitiidhaan dafaa deebii kenna. Ariitiidhaan dafaa deebii kennaa jennee maqaa waaqayyoodhaan isin gaafanna. Maaliif obboleettiin kun sababa nama dhabdeef miidhamuu hin qabdu. Obboleettiin kun sababa qabeenya dhabdeef miidhamuu hin qabdu. Obboleettiin kun qabeenyi isheenudha, humni isheenudha, obboleessi isheenudha, obboleettiin isheenudha. Waldaan kiristaanaa gaafa namni dadhabe namarraa achi galagalti taanaanii eessa akkamitti waldaan kiristaanummaa ishee maaliin beekamare? Isa kana akkoo warrumti kaaniyyuu ni godhu. Warri dambalii faarfannaa immoo wal filachuudhaan, wal beekuudhaan waan garaagaraadhaan godhama. Deemsi keessan taanaanii sirreeffadhaa. Sirraawutu isinirra jira. Even tokko tokkoon yeroo itti deemnu ta'a. Kanaafi asuma waamicha isin dhiyeessu dambalii faarfannaa waldoonni kiristaanaa dhimma obboleettii keenyaa kana quba qabdanii fi gaaffii gaafatamtanii deebisuu dadhabdanii dhimma kanaaf ariitiidhaan deebii kennaa isiniin jenna. Kana malee faarfattoonni irratti affeeramtanii abdii laattanii fi gaafa xumuraa irratti immoo jalaatti silkii cufattan warri kan sagantaa biraa deemtanii kottaatii uummata kana dhiifama gaafadhaa, obboleettii kana dhiifama gaafadhaa. Kun hin ta'u taanaan tokko tokkoon kan itti deemnu ta'a. Asirratti ammaa fi maqaa hin dhoofnu kana hin jennu. Garuu dhimmi kun dhimma baay'ee itti gaafatamummaa fudhatamee irratti hojjetamuu malu waan ta'eef dubbachuudhaaf sa'aatii kana yeroo fudhanne kanaaf kana fakkaata hammaa fi baay'ee keessa yoo seenuu baanne ni ga'a. Garuu wanta nun dubbachuu barbaannu ergaa keenya kana adaraa obboleettii keenyaa fudhannee dhufne imaanaa fudhannee dhufne waan ta'eef imaanaa keenya kana immoo
sheer godhaa dhaloota biraan nuuf gaa isiniin jenna riilii dhugaa baay'ee isin jaallanna eebbifama. Tole obboloota koo gooftaan isaan eebbisu. Obboleettii koo faarfattuu Kibboo akkasuma Aleeks Waaqayyo guddisee isin eebbisuun jechuu barbaada. Waan hedduun dubbatamee jira. Wanti gurguddaan ta'uu qabus dubbatamee jira. Amma waldaan isheen miseensummaa taatee miseensa guutuu taatee itti jirtu deebii quubsaa laachuu qabdii. Dambaliin faarfannaa faarfattoota Oromoo kanaaf dhaabbates yookaan tokkummaa kana hammatee jirus deebii quubsaa laachuu qaba. Akkasuma faarfattoonni akkuma Aleeks jedhee saganticha irratti affeeramtanii abdii itti laattanii gaafa sagantichi ga'u jalaa haqxanis gama dhuunfaa keessaniitiinis haa ta'u dhuftanii dhiifama gaafachuu fi waan isinirraa eegamu gochuutu isinirra jiraata. Dabalataan wanti jechuu barbaadu namoonni biyya Ameerikaa fa'aa, Awurooppaa fa'aa akkasuma biyyoota Arabaa keessa jirtanii faarfattuu kana sappoorti godhaa dhuunfaadhaan illee jechuudha. Keessumaa biyyoota Ameerikaa keessa kan jirtan immoo faarfattoonni gurguddoo fi beekamoon duraan biyya kana keessa turtan gurmuudhaan ta'uudhaan sagantaa garaagaraa qopheessuudhaan illee haa ta'u waan isinirraa eegamu tokko godhaa fi biyya kana keessa warreen jirru immoo waldaa kiristiyaanaa isheen miseensa guutuu itti taatee jirtu dabalatee hamma danda'ametti faarfannaan kun irra deebiidhaan akka isheedhaaf eebbifamuuf yaaliin keenyatti fufa. Dhimmi kun karaa gaariidhaan karaa qajeelaadhaan furmaata hin argatu taanaan immoo akka isinii galutti dhimma kana keessoodhaan jechuudha sirriitti keessa seennee diiteelii waan jiru waan isheerratti godhame kana ifa goonee hin dubbanne. Kana garuu dursa waldaa kiristaanaatiif kenneen. Waldaan kiristaanaa miseensummaa isheen itti guuttee jirtu deebii akka laattuufii fi dambaliin maaliif sappoorti gochuu akka dide warra kaaniin immoo sappoorti godhee ishee bira gaafa ga'u akka dhaabe deebii quubsaa laachuu qaba jenneetu isin eegaa jirra. Kanaaf isin deebii itti kennaa hin kennitan yoo ta'e immoo nuyi waan isinirraa odeeffannoo arganne hawaasa kanaaf qoonnaa jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa ga'ee ishee ba'uu qabdii deebii keessan ni eegnaa. Gooftaan hunduma keessanuu isin eebbisu mee yaada dabalataafu. Irra deebi'amee eebbifamuu qaba. Namoonni baay'een koomentii irratti si poostii gochaa kan jirani normaalii irra deebi'amee eebbifamuunsaa dirqama mataa jedhee nama maaliif dhugaa dubbachuudhaaf faarfattoota affeeraman duwwaa dambalii faarfannaa fi waldaa kiristaanaa duwwaa utuu hin taane faarfattoonni isheen wajjin gatii baataa turte faarfattoonni gameeyyiin biyya keessaaf biyya bakkee jiran biyya iddoo gurguddaa jiranii maaliif akka callisan isiniif gaaffiidha. Imaanaa isinitti haa ta'u. Iddoo kamtti jettanii kan dhaggeeffachaa jirtanii faarfattoonni ishee wajjin faarfattoonni hangafootni nu jennee nu isin ilaallu maaliif akka jalaa calleessanii imaanaa isinitti haa ta'u jecha inni kan biraa jalqabumaarraa yoo kaasne faarfannaan tokko gaafa eebbifamu namoota baay'eedhaaf promoshiniin kara viidiyoo kara poosterii kara meeqaan sheer ta'aa ture. Garuu kan obboleettii kana cal jalaa jedhame. Waaqayyo garuu cal jalaa hin jenne. Waaqayyo garuu cal jalaa hin jenne. Qoramanii ba'uun abdii fedha sagalee Waaqayyoo. Qorumsi kun isheedhaa fi karaa ta'uu danda'a maaltu beeka. Kanaaf wanti nuti gochuu qabnu akkaawuntii ishee kanaan duras maxxansinee turre asumaan dhaamsa nuti dhaamu barbaannu namoonni baay'een kun akkaawuntii isheedha jedhaniitu akkaawuntii dogoggoraa namatti erganii akka namoonni qarshii isaaniif gashuu fi waliin dha'aa jiru. Waaqayyo garuu isin gaafata. Kanaaf akkaawuntii sirriin beekamuu qaba. Kanaal ta'eechi akkaawuntii sadi duwwaadha. Isa sadansaa kanaan duras maxxansineerraa ammas irra deebinee maxxansina. Yeroo gashanii maqaa ishee cheekgochuu akka qabu. Yeroo gashitanii maqaa Altaayechi Galataa jedhu cheek godhaati gashaa warri gashitan akkaawuntii isinii maxxansina. Kanaaf biyya keessas ta'e biyya bakkee kan jirtanii obboleettii kanaaf irra deebi'amee faarfannaan ishee kuni bifa addaadhaan amma eebbifamnettiin waldaan kiristaanaas dambaliin faarfannaas faarfattoonnis amantoonni obboleettii kanarraa faarfannaa dhaggeeffataa guddatan turtanis gaaffii keessa jirra. Seenaan nu gaafata, Waaqayyos nu gaafata. Keessumaanaa wanta hin daganne kaleessa dhimma faarfannaa eebba faarfannaa irratti argamne turre sadan keenya gaafa achi baatee faarfachuu dadhabdee namni hundumtuu imimmaan buuse. Silaa kan galataaf qophaa'amu malee silaa kan galata dhiyeessuun irra ture namni hundumtuu imimmaaniin gadi deebi'e. Kun Altaayechiif hin malu. Kun faarfataaf hin malu. Kun tajaajilaadhaaf hin malu.
tajaajila inni cina gabu bulee inni cina waan meeqa jecha meeqa baay'ee tajaajilu yoo kunumtuu ni ga'a. Garuu gaafa faarfannaa shakkeetti mimmaan buustee namni hundumtuu mimmaan harcaasaa gaafa galu kun waaqayyoo in argaa lafti kun isin agartii samiin kun isin argaa. Kun immoo gatii nu kaffalchiisa la gatii nu kaffalchiisa. Boor warri faarfannaa hojjenna jettanis mimmaan ishee keessa kaleessaa gatii qabaadhe waaqayyo guddaa isa eebbisu agartee tati. Dhugaa dubbachuudhaa fi mimmaan ishee even utuu dhukkubu keessi ishee utuu caccabee utuu jiru keessi ishee madaamee qatuu qabu kana malee morma ishee kanarrattiin dhukkuba guddaa baatteetu jirtu X-rayidhaan kaamee gaafa argamu malaan guddaa wanti guddaan turre jiru kana baattee faarfannaa eebbisiiste isheen. Garuu gaafa keettiin obboleettii kanatti even waan biraa miti namni tokko gaaf tokko iddoo faarfannaa singilee hojjetee faarfannaa singilee dhaqee waldaatti gaafa eebbisiisu namni iddoo qabaaf nama albeemii 5 baaste nama waggaa 25 ol angaaffii interview godheeraaf sheeraaf waggaa 25 ol faarfannaa faarfadheetti 25 waggaa isinitti agarsiisu waggaa kana hunda faarfatteetu waldaan akkeettiin isin beeknu ittiin jette isin obboleettii kanaan hin beeknu jettanii qalbiin jijjiirrataan ta'an waaqayyo garuu isin hin beekodha. Indiisu waaqayyo indiisu. Kanaaf akka kanadha gooftaan guddaa isin haa eebbisu eebbifamaa odeeffannoo biraa akkasuma karaa peejii miidiyaa Kiristiyaan miidiyaa fi warri Kiristiyaan miidiyaa odeeffannoo qabatamaa ishee fi namoota ishee beekan wajjin qabannee jirru itti fufumaan isin maxxansaa deemna kanarraa kanaaf odeeffannoon biraa hundumtuu waan qabatamaa hin taanedha odeeffannoo qabatamaa isin maxxansaa deemna nu eeggadha ammas deebinee laayivii seenna waldoonni kiristaanaa dambaliin faarfannaa faarfattoonni garuu ariifadhaati dhimma kanarratti ibsanuu kennaa jenna gooftaan guddaa isin haa eebbisu eebbifama. Tole gooftaan hunduma keessanuu isin haa eebbisu kallattiidhaan illee daawwataa sheer godhaa yaada keenya amma dhumaatti kan daawwattan gooftaan isin haa eebbisu akkasuma nullee yeroo ishee dhiphataarraa faarfattuu kibbootiin iddoo kanatti affeerree wal wajjin odeeffannoo kana isinii dabarsuu barbaanneerra obboleettiin keenyas lakkutuun jedhiin tole jettee jalqabumaan aarsaa gootee yeroo ishee nu gidduutti argamteetti isheellee gooftaan guddisee ishee haa eebbisu odeeffannoo sirrii karaa kallattii peejii Aleeksi dubbate kana qofaadhaan isin biraan geenya akkaawuntii sirriis peejii makana qofaa irratti isin maxxansinaa yeroo maallaqa gashitanii maqaa akkaawuntii isin fidu sanaa kan altaa'eech ta'uu sirriitti cheek godhaatii gashaa fi bukkee dhaabbadha. Deebii qubsaa waldoonni kennanii fi tokkummaan faarfattootaa kennu immoo isarratti hundoofnee deebinee dhimmi kun karaa kamiin furamuu akka qabu immoo laayiviidhaan teenyee haasofna faarfattoota biyya Ameerikaa keessa jirtanis illee hamma danda'ametti si wajjin walitti dhufeenya keenya cimsinee haala kamiin sappoort gochuu akka dandeessan isinillee akka mari'attan wal wajjiniin asumaan waamicha isinii dhiyeessina waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu ulfaadhaa turtii gaarii qabaadhaa viidiyoo kana erga xumurreessa ta'uu sheer godhaa waldoota biraangaa eebbifamaa akkaawuntii akka viidiyoo kana xumurreen isinii maxxansina gooftaan isin haa eebbisu yeroo gaarii qabaadhaa ulfaadhaa. Shalom.